Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan haalli qilleensa maal fakkaata isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhiyeenya kana viidiyoo adda addaa kan isinii gadhiisaa irraa argaa jirtan jedheeti abdii qaba waan kootuu birratti jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya waan koon karaa opereeshiniitiin da'uu isiniif himnee turre. Akkasumas obboleessi keenyallee yeroo dheeraaf nu bira ture jaarsillee biyya kanan turre kun amma dhufeeti isii wajjin jira jechaadha. Erga isiin amaliyaa taatee turtee kaateen booda jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma akkuma agartan kun isii laaffattee jirti. Kan bira jiru sun jaarsa sagaleen duratti haasofne ammoo viidiyoo irratti haasofne sagalee konkolaataa fi waan adda addaa waan hedduu of jalaa qabuuf jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf sagalee jalatti isinii waraabaa jira. Isiin ammoo dubbachuudhaaf carraa hin arganne. Sababni isaa nama amaliyaa ta'e isinuuni beektan jennee yaanna baay'ee dadhabbii waan qabduuf hin dubbanne. Jaarsillee galatoomuu kunoo yeroo amaliyaa irraa yookaan opereeshinii taatee galluun guyyaa deessisanii miti beekaa guyyaan gara manaa isii ittiin galaarroo jechaadha. Guyyaa erga amaliyaa qofaayyuu bulii sadii moo afur akkas bulchanii beeka akkasi. Bulii sadii hin booda namni kamiyyuu erga amaliyaa ta'e gadi hin ba'u. Gaafa bulii sadaffaadha kan gadi baasan jechaadha. Akkasitti kunoo fuunee galaarraanii isinillee garanuma baga gammaddanii warri hanga yeroo kanaa nu daawwataa jirtan koomentiilee garaagaraatiin isii jabeessaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Sagalee dura telefoonaan haasofne sun jechaadha. Sagalee wacaa baay'ee nama dhageessu iyyisne hedduu waan jiruuf sagalee san guututti saalentii godhuu dandeenye jirra. Isiniin jedha walumaa galatti kunoo waan koondeessee gara mana isii galaarraanii garanumaan baga gammaddee jaarsa kan keellee baga rabbisii fidee jennaani. Amma yeroo kana wanni dukkanaa'eef dildila jala jirra. Dildila jala kutaa jirra. Kanaaf dukkanaa'ee dildila jala kunoo baane gara manaa deemaa jirra. Kana isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya warri du'aayii godhaafii turtan ammallee du'aayiin keessan hin barbaachisa waan ta'eef du'aayii godhaafii rabbi si haa laaffisu rabbi si haa jajjabeessuudha. Daa'imti ammoo dursitee gara manaa galchinee jirra. Isii ciisaa ture malee daa'ima dursaniitiin kan gara manaa galchan jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa. Ammas du'aayiin keessan waan koo biraa hin hafini du'aayii godhaafii isiniin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakalo mulifte ji ati zagale garanale lifte urnai babato buja tabarfate matenar magete nati diantite digada magete luputo ungurte amma mangulu me malata galani gama ete kitao
mana seensisnee kabajamtoota hordoftoota keenya kun mana galchinee jirra isin ammoo amma kutaa hirribaa jirti. Kutaa hirribaatti akka waraaban hin feetu isin xiqqoo dadhabdee jirtillee dadhabbii qabdi. Akkasii bakkuma jirtanitti du'aayii godhaa fi jajjabeessaa isii qofa osoo hin taane yaani dubartoota akka isii takka isiititti jechaadha. Isiinumaayyuu nama qabdii ta nama hin qabne hedduutu jira yaani dubartoonni akkanatti gataman hedduun jiraachuu malti. Dhiirris ta'ee dubartoonni kophaa jirtu deemnee bakka isaan jiranitti gaafachuun dirqama kenna bahuu qabnaa isiniin jedha. Deettuun akka aadaa Oromootti illee jabduudha kaa'een beektanii miidhee kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf deettuu jabeessaan garanumaan dhaamsa kootii bakka jirtanitti biyya jirtanitti hundatti jechaadha. Akkas isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunoo amma isin mana galchinee kunoo amma marqillee qophaa'ee marqallee nyaachuudhaaf warroonni YouTube viidiyoo keessa seenuun barbaanne waan jiraniif isaan maddii taa'ee haasa'aa jira. Marqi qophaa'ee kunoo deettuu yeroo alarraa galtu waan qophaa'u isinuun beektanii. Akkasitti kunoo amma marqa nyaachuudhaaf qophoofnee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkasii baggammannee baggammaddanii dhugaan baay'ee gammadee gara kiyyaan nagaan rabbi isii hiikuu daa'imti isii nagaan yaani nagaan jiraachuu kana caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Kana isiniin jedhaa bakkuma jirtutti bakka jirtan hundatti isinitti haa tolu. Warri waan koo yaadaa turtan warri waan koo yaadaa turtan kunoo nagaan hiikamtee alhamdulillah nagaan hiikamtee jirti isiniin jedhaa. Warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taasisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo,